السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوك ستافي خبجمتوتا أفنان أوروتوب. أفنان أوروتوب أرانتنا خراس غنتات يبدا جدا من درتي خيسوما أداء سنف قبل دي تنجرا خيسوما أنتو نجا توربير راجستا كاركمتي سنفو قامي إسوما إبسنا بيسستون سنجا الشما أركفوني أردفتوتا أفنان أوروتوب bakka jirtan hundummattuu nageenyi sirriiffaa baay'atechaa sirriidha keessummaan ishee torbeetti guyyaa tokko argamti anis asumaan Raahel Tuubiin har'a afnaan Orootuubii yookiin afnaan birattin argamaa jechuudha. Egaa kunoo akkuma isiniin jette arra sagantaan teenya sagantaa afnaan takki immoo heeraan irratti hundoonee dhufnee jirra. Akkuma kanaan duratti isiniin marratti anaafi Fooziyaan jechuudha. Filannoo isiniif dhiyeessine heeraanii fi afnaan kam irra filattan jechuudhaan isiniif dhiyeessine. Komantii teessan kunoo akkuma asirratti agartanitti irra hedduun nama si fakkaattii naan jeesni jira. Fooziyaa fakkaattii abbaa isii fakkaatti hajeesni jira. Walumaa galattuu namni irra hedduun haadhaa fi abbaa fakkaattii marroshoo fakkaattii jettanii komantii jalatti waan baay'ee nu barreessitaniif jecha akkasumatti hedduu komantii babbareedduu nuuf kennitan komantii teessan komantii hedduu namatti toltu meegaa karaa sagantaa filannoo kamtu moo'ee haja'u osoo wajjin dabarreen duratti Raahel mee yaada ammaan dura viidiyoo san yoo ilaalte hin beekne viidiyoo san irratti Fooziyaan heeraan na fakkaatteetti ani immoo na fakkaattiin jee atumtu gaamee murteessi eenyu akka fakkaattu. Saniifuu ammasis gaafiin heeraanii fi afnaan kam irra filattaati? Ani afnaan filadha. Kanaaf afnaan oduu taate baay'ee natti tolan jedhaan daawwattoonni kiyyas keetis komantii achi jala yaakaanii ani garuu afnaan baay'ee natti tola jechuudha. Afnaan immoo hiika qaba. Hiikasaa ati ibsuu fi dandeechaa jechuudha. Egaa ani hiika ammaan duratti ibseetiin jira. Nama hin galiniifillee irra deebinee ni ibsina. Afnaan jechuun fawaakkaa takki immoo muka jannata keessaati quraana irraa baafamee fi muslima nuti akka keenyatti akka muslimaatti jechuudha. Ati akka amantaa ta'etti kunoo Raahel amantaanis nima beektanii amantaanis kiristaana akka amantaa teenyaatti hiikuuf jira. Akka amantaa teenyaatti jechuudha. Afnaan jechuun quraana keessa jira. Quraana keessaa baasanii fi namaatu akka hadiyyaatiif baaseef jechuudha. Maqaan isii kuni akka hadiyyaa dhufeef maqaan kuni. Saniifuu anis hedduun jaaladha gizee ma'anaa isaa takki immoo hiikaa isaa naaf himan jechuudha. Akkasirratti jira dhaabbannee afnaan jechuu baasnee fi asumaanuu warri irra hedduun heeraan filatees ni jira. Heeraanis namaatu jaalatee baasee fi heeraan saahiba Safwaan ka ittiin jabaa ka ittiin qaalii Jaafar takki immoo boniyyaa haja'uu fi baasee maqaan lachuutu numa yaamamaani irra hedduu garuu haadhaa fi abbaan afnaan jeetuma yaama heeraanis irraan hafne. Heeraan jechuus hiikaa isin beekan waan heeraan murtaa'e jechuudha. Waan heeraa fi seera qabu jechuudha. Heera jechuun akkasuma fakkaata. Heera jechuun akkuma beektanii wanta heeraaf seera qabu jennaan mutiree warra waa ibsinu. Kanaaf heeraan jechuun wanta murtaa'e yookiin immoo karaa qabatee seera isaa eeggatee deemuu jechuudha. Kanaaf heeraanis baay'ee namatti tola garuu Raahel immoo kan baay'ee jaalattee fi kan baay'ee filatte afnaani. Afnaan jechuun akka ishiin isin ibsitetti amantii ishiititti yoo akkana karaa afaan Oromootitti jijjiirummoo afnaan jechuun yookiin immoo waa tokkorraa jiraannanis jechuus ni dandeessu.
jiraannan micayyoo tana finneedhanis hiikkachuu ni danda'u afnaan jechuun jechuudha. Karaa afaan Oromootitti yeroo deemnu karaa amantiitti immoo ishiin isin ibsitee jirti. Kanaaf kana heeraan baay'een jaaladha baay'ee natti tola jechuudha maqaan kun. Egaa isinis maashaallah akkuma maqaan isii afnaan sanitti maashaallah ijara naaf hambisu rabbi naaf haa guddisu rabbi tadiinii fi duniyaa rabbi naaf haa godhu ilmoo diinaan guddatu rabbi naaf haa godhu inshaallah amiin. Isinis komantii jalatti akkasumatti du'aa naa godhaa fi karaa diin irratti akkanaa guddattus du'aa naa godhaaf inshaallah. Akkasumatti isinis gaa maashaallah nama miskiina nama haala amala qabu nama dhiyaatudha. Asumaanuu gaa karaa komantiitti yoo adeemnu taate komantii teessan hedduu lakkaa'ee harki irri hedduun akkuma gaa isin jettanii ilmoon haadhuma fakkaatti silaa ilmoon silaa haadhuma fakkaatti ana fakkaachuu baattus abbaa fakkaatti. Warri isin lachuu fakkaatti jettanis ni jirtan galatoomaa warri irri hedduun haadha fakkaatti jettanis hedduu galatoomaa warri immoo abbaa fakkaatti jettanis hedduu galatoomaa isiniin jaa warri immoo Fooziyaa fakkaatti jettanis galatoomaa isiniin jaa maaliif Fooziyaanis waan hedduu jaalattuuf isinis waan isii hedduu jaalattuuf saniifuu gaa wal fakkaatanii asumaanuu irri hedduun waan afnaan filattaniifin komantii kana isiniif qabadhee dhiyaadhe galatoomaa anilleen afnaan jechuun hedduu natti tolee hedduu dasna jee maqaan kuni takkii hiriyoonni kiyya takkii namaan jaaladhu namaan itti dhiyaadhu yoo kadhalaa fidan taate akka nama kennaa kanneefitti maqaa kana kannaaf jeetiin silaa naaf hidhame akka nama kennaa kanneettiin akkasitti aashagee tolchee maqaa kana geessa jeetiin abdii qaba inshaallah. Hitta isinirraa illee maan taane daawwattoota kiyya keessaa illee waa'een hedduu isin jaaladhuuf jecha yoo intala fiddan taate warri amantaa kiyya qabdan asumaanuu kennaa isiniif kanneetiin jira afnaan akka baastaniif yoo gaddas isin jootaate akka kiyyaatti warri immoo kanaaf afnaanin anii fi ummaa afnaanin murteessinee isin immoo waan jettan guutuu koomentis kennitaniirtu kanaaf isin affeerteerti kan amantii ishii taatan afnaan jettanii akka mucayyoo teechanii maqaa baastanii fi kanaaf hordoftoonni afnaan orootuubii bakka jirtan hundumattuu nagi akkuma gaa isin maqaa afnaan filattanitti silaa arraan tana heeraan silaa arra heeraan harki irreedduun kan filattan taate hadiyaan hin bitamtuuf turte harka keessan waan irra hedduu taateef viidiyoo isiniifin itti galchaa hadiyaa ibaadaa bitamee fi maaliif komantii teessan laallee dorgommii seennee dorgommii san harki irra hedduu kan tahe afnaan yoo tahe adaadaanis ibaadaan bitaaf jettee ibaada bitteef
في أسمانو قالتوما مالف مكان أفنان الريه الدماتي أي بعد أركتشو يسيدي إتو قالتوما يعني سنينجا كان في دعوة نتطلع فلانون كيسن في كومنتين كيسن باي أفنان في باي ديجرسا قولي فيرا أفنان أسمان carroomtu yookiin haadha carraa taate aybaadii argatte nullee baay'eetti gammannee afnaan carraa kana argachuuf amma sigaa micayyoo carraa qabdu kan biyya bulchitu kan amantii ishiitiin karaa sirriirra deemtu kan ofsa qabdu siifaa taatu jedheeniira ummaa afnaaniif kan sabaaf kan ummataaf kan biyya ishiitiif haqaan dalagdu haqaan dhaabbattu siifaa taasisu siin jechaan jira ummaa afnaan. Hayyee galatoomii sagantaan teenya ta'arraan tana fakkaatti warreen diraamaa Rahel ati faan keessaafu yeroo duraatiif diraamaa irratti argamte diraamaa irraa baduu keetiif daawwattoonni hedduu waan gaafiitti tahee jira. Gaafii san mee atumtu deebisaaf osoo kara gaafii ta'e ittiin deebisne warroottiin diraamaa adda addaa isiniif dalagaa kan turre diraamaan ammallee isinirraa hin dhaabbanne inshaallah bi'iznillah warreen gaafiilee footoo isinii maxxanse na gaafattan hedduu jira. Gaafiilee sanis gaafii fi deebii teessan abbaa mana hiyyaatu xiqqoo biiziin irraa ta'e gaafii san xiqqashoo amma gizee xiqqashoo yeroo argate gaafii san isiniif deebisuudhaaf qophii xumurree jira inshaallah. Saniifuu narraa hin jarjarfatinaa muddaminaa isiniin jira qophii teessan isiniif qopheessuudhaaf karaa hundaanuu nuti qophiidha. Isinummaan yaadaa fi waa hundaanuu nu gargaaruudhaan nu cinaa dhaabbadhaan isiniin jira. Hayya kara gaafii ta'etti adeemnu yeroo dheeraadhaaf diraamaa duraan dursite namni diraamaa akka yamanitti diraamaa dalagee gabbee si jeeti yaada. Siifi Sumayyaa Said Abdii kana maashaallah diraamaa hedduu dalaydee Amaariffaadhaan faa hedduu gabbaatee turte Oromiffaarrallee. Saniifuu gaamee uummanni maaliif diraamaa dhaabdee yani gaafiitti ta'ee jira. Biizii taate immoo gabaabsiitii deebisiif. Sirriidha. Anillee baay'ee diraamaa baay'ee dalaguun baay'ee natti tola. Akkuma beektani kan miliyoona 3.9 kan laalamiin qabaa diraamaa chaanaala Yaayaa Hoppiiti irratti. Kanaaf namni chaanaala kiyya nabanis Yaayaa Hoppiidha. Isatti aansee chaanaala lama qabaa Argannee Tuubii kan guddisee Adaamaa Tuubii abbaa Adaamaa Tuubiitii ni beektu. Garuu haalli qilleensaa koronarraan maalirraan ka'e dalagaan duraan dalagu dhiisetinan dalagaa haaraa galee kanarraan sababa addaa uumaan qabu kanumarraan kan ka'e diraamaa addaan kutee asumaan afuu oduun ta'in yoo danda'ame sirriitti baradhee artistii ta'uu abdiin qaba. Artistii diraamallee ta'uun baay'ee gaazexeessituu hawwiin qaba durumaayyuu waan isin ajaa'ibu. Kanaaf yeroo baay'ee isin biraa hin deemu hordoftoonni chaanaala hundarra jirtan warri chaanaala kana jala jirtanis chaanaala kiyya jala waan jirtaniif irraa baduu fi mootikaa miidiyaa irraa baduuf oduun ta'in yookiin immoo uummata kiyya fi saba kiyya jibbee oduun ta'in haala dalagaatiin haala jiruutiin agartaniirtu. Anis Yaayaa Hoppiinis maatii biraatii anis maatii biraatii namoonni baay'een jaarsaaf jaartiidhaan nu beektu yeroo dheeraa jaarsaaf jaartii taanee waliin dalagnaa sirriidhaa wal jaalannee obbolummaadhaan sirriitti waliin dalagaa jirra. Ammallee walumaan jirra biyyuma tokko jirra haalli jireenyaa yookiin yeroon biizii nu godhee adda baane. Kanaaf yeroo gabaabaatti diraamaa kiyya ittan deebi'a jechaan jira. Hordoftoonni afnaan orootuu kanaaf maa baddee ishiin akkas jettanii warri karaa keessatiinis ummaa afnaan gaafattan ni jirtu. Gaafiin keessan deebiin kiyya kanuma haala yeroo irraa ka'eetinan kanan biizii ta'e. Kanaaf chaanaala ummaa afnaanitti irratti diraamaa goowwaa dalageen ture. Kanaaf diraamaa sun inshaallah itti fufa.
obsaan eeggadhaa isiniin jedhaa kanuma irrattan xumuraan. Galatooma Asmaanuugaa waan daawwattaniif hedduu galatooma. Sagantaa kana babbareedduu isiniif qabannee dhiyaanna inshaallah. Asmaanuugaa warreen chaanaala Afnaan Oromoo jalatti argamtan warreen amma dura subscribe gootanii jirtan hedduu galatooma. Warreen hin godhinis dhaqaatii bakka diimtuu san godhaa bira kutaan isin jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.